Yee kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa siyaasaaf dinagdee karaa chaanaalii Booranaa Bireentuu qophaa'ee gara keessanitti darbuudha. Egaa kunoo ammas walitti deebinee jirra. Har'a kan inni qabadhee dhiyaadhee Jaalcaalaa Haayiluu Abaataa kitaaba haaraa barreessee waan jiru dhugeeffannoo Oromoo kan jedhu barreessee gabaarra oolee jira. Kitaaba kana barreesse ilaalchisee yaada wal jijjiiruudhaatii fi Jaalcaalaa afeereen jira. Kitaaba kana har'a mariin goonuu marii isaa duraati akkasumas itti fufnaa. Jaalcaalaa baga nagaatiin dhuftee gara miidiyaa keetiin jedha. Baga nagaan dhuftan jaalayyaa. Haa ta'u gamee xinnooni waa'ee kuma yeroo hundaa seensa xiqqoon barreessaa seensa xinnoo barreessee jira. Seensa kanarran dubbisaa isheenarraa waa'ee gabaabduudha. Barreessaa fi walaleessaa Caalaa Haayiluu Abaataa akkasumas qabsaa jabaa ejjennoof kaayyoo xaliila qabu ammas kitaaba haaraa tokko kan mata dureen isaa dhugeeffannoo Oromoo jedhu akka maxxansee jira. Yeroo ammaa diinoti Oromoo waan Oromoof Oromummaa urgaa'u yookaanis ilaallatu dhabamsiisuuf karaa hundaa irratti hojjechaa yeroo jiranii kana keessatti kitaaba barreessanii maxxansuun waan guddaadha. Waan barreeffamee dhala dhalatti bara baraan jiraataa hundee qormaataa ta'aa uummati irraa barataa calluma jedhamee wanta lafatti gatamu tun taane kuni saba ammana ga'uu fi silaa laayibireerii guddaan Oromoonni kan seenaa barreessanii walaloo barreessanii aadaa isaa irratti barreessanii hundumaa barreessan jiraachuun kan irra ture amma dhalooti haaraan kun egaa qabsoon kun jalqabee amma ta'ee waa barreessaa jiru. Jaalcaalaa Haayiluu kitaaba kana duwwaatu hin taane duraanis umurii kana keessatti umurii dargaggummaa isaa kana keessatti kitaabota kana barreessaa jalqabee jira. Mee kanuma irratti xinnoo ishee dubbadhaa. Kunis immoo fakkeenya gaarii dhaloota amma jiruufis ta'e dhaloota dhufuu fi ta'aa jennee amannaa jechuudha. Eegan kana jedhee Jaalcaalaa egaa mee akka yeroo keenya qusannuufini gaaffii kottiin seenaa. Gaaffiin ko anillee hawwiin qaba. Waa barreessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e wanta namni muuxannoo qabu keessa waan darbe hundumaa wanti qalamiin qabatee hin gogu yookaanis immoo wanni hin ta'u jedhama. Egaa mee Jaalcaalaa kanaan duras kitaabota barreessiteetu jira. Kitaaba meeqa faadhaa dhugeeffannoo Oromoo kunis har'a haaraadha. Akkamittiin kana ibsita? Kitaabota meeqa barreessitee? Kitaabni kun maaltu si kakaasee naan barreessite gaaffii kun dura? Ta'u fayyaa ta'a jaalayyaa. Dhiifama waliinii jedhi haasa'i booda inni godha yoo inni qaba. Yaa egaa kitaabni hanga ammaatti kan hin kophaa koo barreesse kitaabni 4 kitaaba tokko garuu bara 2015 biyya kanatti barreessitoota gara 100tu walaleessitoota warra kitaaba walaloo barreessan kanneen kitaaba maxxansiisantu manni maxxansaa kitaaba kana maxxansan kuni forfattarees buuk makeenan jedhaniin isaan kuni hamma tokko walaloo akka gumaachinee walaloon sun walitti dhufanii endiik bu endoog
walaloo tokko guyyaa tokko kan jedhu jechaadha. Mata duree sanaan kitaabni gamtaadhaan maxxansiifne jira. Inni sun ofii keenyaaf osoo hin taane addunyaa kanarratti daa'imman iddoo adda addaatti rakkina keessa jiraniif gargaarsa akka ta'uuf gurguranii jarri suni karaa warra qaxxaamura diimaa fi akkasuma maali addeessa diimaa kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan karaa UNICEF haa ta'u karaa adda addaatiin gargaarsa akka godhanii fi ka gamtaan barreessine tokko jira. Achi keessatti ani gara walaloo afaan Ingiliziitiin 2 afaan Oromootiin 3 walaloo gara 5 kan hin gumaache jechaadha. Egaa co-writers waloodhaan kan barreessine. Inni dura waggaa 15 har'aati kan bahe walaloonni kitaabni walaloo tokko burqaa jaalalaa kan jedhu bara 2010 ayyaana irreechatiif ture kan dhiyaate. Gaafii amma na gaafattan kana Piroofeesar Yuunivarsiitii Adaamaa na gaafate ture maaliif maa barreessite kan jedhu. Egaa yeroo sanitti yuunivarsiitiin barachaa ture yeroo jalqabaa. Caalatti yeroo sana tokko gaa namni hinaaffadha irra caala akkan argutti waan keenya kun barreeffamee hin jiru baay'ee. Yeroo sana keessatti waggaa 15 irraa kitaabni Oromoon Asteer Gannoo fi Bilillee irra jalqabee kitaabni akka walalootti walitti qabamee Oromoon qabu maxxanfame kiyya dura 16tu ture. Qormaanni kan ibsu. Egaa uummanni miliyoona amma kana baay'atu kitaabni maxxanfamee Oromoon dubbisuu isayyuu beeki maxxanfame malee uummata bira gahiitinsaa inni mataa isaatti gaafii qaba. Sababaan isaa humni maxxansaa Oromoon akka wiirtuu tokko yookiin wiirtuu itti gaafatamummaa sana fudhatee instituushinii jennu jaarmiyaa jennu akkuma kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhatee waan Oromoodhaa ittiin deemuu qabu. Irra caalansaa carraaqqii namoota dhuunfati. Carraaqqii namoonni dhuunfa godhan kadhataniis liqeeffatanis haa ta'u waan isaan danda'an waan isaan gumaachan jechaadha. Kanaaf isheen sunuu uummata bira hammam gahaa manneen barnoota Oromiyaa keessa jiran keessatti kitaabilee Oromoo meeqatu argamaa? Ilmaan Oromoo dharraa waa dubbisuu qaban hangam argatan jedhu inni hundumtu waan biraati. Haa ta'uti yeroo sana akkasitti maxxanfame egaa tokkoffaa yuunivarsiitii keessa teenyee barreessuu hin dandeenya kan jedhu. Tarii dhaloonni keenya fi keessan kun garaagarummaa tokko waan arguun hin jira. Dhaloonni keessan beekumsa irratti baay'ee jaboodha. Beekumsa gadi fagoo qabu. Garuu sodaa qabu natti fakkaata hoggaan ta'u. Keenya kun xiqqoo onnee qaba. Onnee waa barreessu kanarratti tarii egaa beekumsi keenya xiqqaatetti onnee nutti hore ta'e hin beeku. Beekumsa guddaa baay'ee qabaanneeti miti. Garuu inaaffa qaba dhaloonni kuni. Yeroo tokko nama hedduu nama jaalatamaa beekamaa gaazexeessaa Ibrahim Haji Aliitu kitaaba kiyya ishii duraa sana waggaa gulaalu onnee dhabanis sombatu nama dutaa jedhu mammaaksa tokko mammaake. Amma jedhe Oromoon yeroo waa'ee qulqullina kitaaba itti ilaalu miti hawama barreeffamu waanuma Oromoon harkatti qabatee barreeffamee qabna kan jedhu qabaachuudha qabaa. Sana booddee dhaloonni suuta qulqullinaaf maarree ittiin deemadhanii egaa akkasitti 2015 immoo kitaaba hadhooftu jedhu kitaaba asoosama dheeraadha. Kitaaba asoosama guddaadha. Isatu maxxanfamee egaa biyya kanatti maxxanfamee ture. Innis 2018 immoo dhaloota fincilaa kan jedhu innis dhaloota fincilaa inni kuni kuusaa walalooti baay'ee kitaaba guddaa innis gara walaloo 100 walitti qabame. Inni ammaa kun egaa dandeettiin ani qabu irraa xiqqoo achi maqaa yookiin immoo waan ani kana dura barreessa ture irraa hedduudha achi maqaa. Mata dureen isaas mata duree guddaadha. Waan hedduu gaafatudha. Akkuma hubachiisa kitaabni simbira jiru ta'ee walaaltan hubachiisa keessatti waan an kaase qaba. Tokko ammas akkuma jedhee yeroo ta'e tokkotti yaada tokko irratti dhufnee turre yaada wanni barreeffamu guutumatti qulqulluu ta'uudha qaba.
wanni barreeffamu guututti qulqulluu ta'uudha qaba, waan dhaloota walitti hin buufne ta'uu qaba kan jedhu ilaalchi tokko qabna. Haa ta'uti garuu jireenyani biyya kana jiraadhe keessatti waan baradhe waan akka muuxannootti argadhe tokko wanti kamuu barreeffamuu akka qabutti amanan. Sababaan isaa yeroo seera barannu gaan barumsa seeran baradhe yeroo barannu maal jedhanii the recent legislation can prevail the previous. Wanni haaran barreeffama isaa ta'u wanni haaran bahu isa dura bahe sana waa wal fakkaata irratti amantummaa caalaa qabaachaa deemaa hin mul'ata jechaadha. Kana wanni tokko bu'uurri jiraate jennaan tokkoffaa isa kaaniif seexa kenna, haamilee kennaaf akka inni akka namoonni gama sanarratti xiyyeeffannoo godhan yookiin immoo dandeettii qaban caalatti gadi bu'anii qormaata godhan hanqinoota waan sanaa akka isaan baasan guutummaa isaa irratti immoo akka jabeessan godha. Hin jiru taanaan garuu yeroo hundumaa zeeroo irraa kaana jechaadha. Kana jechuun kiyya kun kan jalqabaati jechaa hin jiru. Na dura kitaabileen baay'een kan irratti barreeffaman jiranii tarii waan achi keessatti guutuu haa ta'uu waatu malee wabiileen gara kitaabilee 17 hamma tokko. Waggoota kurnan darban kana Oromoon gama barreeffamaatti hedduudha jabaatee barreessaa jira. Baay'ee wantoonni jiru hin jira. Kanaaf wanti katabame hin badu yaada jedhu irraa inni tokko nama biraatiif seexa ta'a akka namni kaan barreessu wanti tokko hunda hammachuu dhiisu mala barreeffamni haa ta'uti garuu kaan immoo karatti xiyyeeffatan gochuu hin danda'a. Lammaffaa afoolli keenya dubbiirra waraqaarra kaa'amuudha qaba. Baruma baraan afaanumaa walitti maatii sammuun nama keenya kunis dadhabaa dhufeera. Tarii dhaloonni kun dhaloota madaabaraa akkuma nuun jedhanitti qoosanii xaafoon kun miidhaa fiduun oolle akka dhaloota keenya durii warra dammaaf aannan foonii fi wanniidhaan turan sana miti yaadannoo